الشيطان الرجيم أيه واتبعوا جتون ديما جري يهودا يا واتبعوا جتون أردفا ما تتلو الشياطين جتون وان جنين كراتو سجل ديما جتورا على ملك سليمان في عهد سليمان جتورا قاف الزمن موتما نبي الله سليمان سن كيس وان جنين كراتو سجل ديما يا وان سين قاف سنبريسته نبي الله سليمان الراولي قبي سيرسا جلتي أولي جرى جتورا إذن إيغنا باساني بكا جريش شيطاني تكتلچه باساني بكا فوداني خانا خونو نبي الله سليمان دران فالسانيني سيرساناني كان نمف جل أوفاتو رجاني بي خيط فجأسيا سنفو إسان سنجل ديماني وما كفر سليمانو نبي الله سليمان وافلنغونه وما كفر جتون أي ما سهر جتورا وافلنغونه ولكن الشياطين كفروا جرى شياطين يخي جرى جاني داتيتو فلغود مليا أكملت ميجنا يعلمون الناس السحر جي فلا نمبرسيس لسان سن فلو مبرسيسو خنا فلا غرورة فرات جيشورا جيش مماسيس وان فلا جاموسان كفري دا مغات ماسيسيا يعلمون الناس نمبرسيس لسان السحر فلا نمبرسيس جري شياطين سن وما أنزل جيشو وان بوفم نجي أما إسرت يتفو ديمنا وما كفر سليمانو man ma kafaratu man nafi ada jechuudha Sulaiman falangone akkasuma maasi wama unzila waan buufamne alal malakaini malaikota lamaan irratti buufamne Jibril fi Mikail teeto falaqana fi deeja jechuma jarriga sababatan itti rabbiin nabiyallah Sulaiman falangone akkasuma maasi malaika lamaan irratti falli waan buufamne bibabila jechum Babiloni Iraqsanitti fala nama barsiisan eenyu fi eenyu Aruta wa Maruta Aruti fi Maruti fala nama barsise jechura walakinna shayatin kafaru sanirra badala jechumaga du bare sanirra badala bakka buayo tae bakka jara sani buusu dandeenya Aruti fi Maruti namni lama kamitti bakka nama heddu buuta duba ma fawqal waidi jamunjan akata seerloga afaan arabaatitti takka olin lamatana saditana wili jam'i jamti jechura kente odon tayin danu jamte mogafamti sanjala demneti jechuudha yookiyo Harutis gare qaba Marutis akkasuma hordoftoota qaba jechuudha kanirra dhaabbateeti namoota hedduu irraa fidee badala godhee jechumaga Haruta wa Marutan maal ta'uu deeman kanarratti kanarratti shayaatiina ta'uu deeman jechuma isaayya saniifuu tafsiirri kanaatiitu irra gaarii kanaa irra qulqulluudha je Ibnu Kasiir mee as garagalin maasis وما أنزل وانبوفا من ما نافي مغودي على الملكين كراتية جرا جماس على الملكين يجو موتو تلمان الرتي يجورا موتو نلمان اينيو في اينيو داودي في نبي الله سليمان يجورا وما أنزل انبوفا منه على الملكين يجو موتو تلمان داودي في نبي الله سليمان الرتي تنبوفا منه فالي جرسان الرتي انبوفا منه مكاسانين تريسنا يجورا أما تنفو هاروتي في ماروتي تو Babiloni Iraqsanitti falana barsiise malee malaayikonni si falan kadu fenjiru jechuudha Jibril fi Mikail irratti falli buufame warri jettan dhaaphaa jemma ayya wama yuallimani jarri qullamaan isaan qullamaan barsiisan Haruti fi Marutummaan sunu min ahadin nam tokkolleen barsiisan hatta yaqula hanka jaanitti inna ma nanu fitnatun nuti mokkora wani dhufneef gartee isin mokkoruudhaa fi nuti numaa usawbaa jallina keeysanii ta'uudhaafi فلا تكفر جتون فلان قدين أكنا جبته هنك جانو نمن برسيسا فلو مغناو نمك علي سنيتي أكنا مني تغنا فوي برا تقول أن جتون ميسان وفي قول جت غريق يجتي وما أنزل على الملكين ما تننافيا قدودون تين ما اسم موصولي قد أن جتودا واتبعوني ديما ما تتلو الشياطين واني جنين كراتو جل ديما وما أنزل جتو وانبو فمسان جل ديما أما سير جتودا والذي أنزل أيما وانتبو فمسان جل ديمان يجتشوف ديمنا على الملكين ملائكة لماني رتوان بو فمجلا ببابل يجتشون بابلوني إراك اتجتشودا عروت وماروتا عروتي في ماروتي رتوان بو فمي ملائكة لمان عروتي في ماروتي جتشودا أتي قدتي مال جاني مال جيد دبر سمي دوران ايج ملائكة بكا إلمان آدم ربين جركنا تكون أمو ديما جنان أتجعل فيها من يفسد فيها جان دكي تنخيت نما بدي وجتو غوتا تاتي جان
sababa sanitti barisan sawaa'id duudhaan mokkoree jira fedhii lubbuudhaatis keeysan kaa'ee akkasuma wajjii fatanaa dila sayyoo dabran akkasi quality yookiinis qulqullina biratti hirkatanii barisan sun nuti faasilaataati waa takka gaanuti dachii keeysatti badiin hojjennu wanaan nu sabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka jaan jechuudha. Taniifuu isin keeysaa mee nam lama buusuu jee rabbiin jaan amma jechuudha. Buusi haya jee akkasitti rabbiin ka'ee buuse dachii keeysatti jari lamaan hoggaa bu'uu fedhiin ilmaan namaatu itti yaata isaaniif jechuudha. Hanqalumatti intalti takka zaaraa tajaamtu isaan bira dhuftee jaan isaan bira dhufteeti isii tana harkuma harkanirratti maduruu fedhii isaanii harkiftee isiin tuni gaafatan. Taniifuu waa'ee fikiriidhaa gaafatanii jalaa diddimma isiin in ta'u jetteeni hanqa jecha shirkiitti nama geessuuti jettanuu jettee jecha shirkiidhaa tokko jetteeni sinuti waan rabbitti waa takkallee qindeessinu wooma fedheettaa malee jaanii didan akkati erga kana diddan amma kaatee guyyaa amma deemtee ilmoo fudhatee turte maatii hayyooni ni gaafatan akkuma dhiyoo sanitti maatiisi lakki isin jalaa henjuu yooniisi mucaa kana jeeftan malee jetteeni lakki nuti lubbuu namaan ajjeefnuu jaanii didan ammaas ni deemte har'aan tanaasi haateeti geeba farshoodhaa yookiinis qaruuraa farshoo fuutee dhufte guyyaa kaan ni gaafatan har'aasi lakki jetteen hanqa farsoo tana dhuydanitti haaya jaanii kaanii dhugan jechuudha. Sakraannaan isiidhattis idaamanii akkasuma maatiisi mucaa duraan ajjeesuu didansaniis ajjeesanii farsoon wantoota silaa fokkatu namni hojjetu keessaa haadha jaamti jechuudha. Harmeesiidhaati yoo isii takka dhuyde taanaa waa hundaa uttuma seenta jechuu wanni asirraa dhaabbattu hin jirtu. Gariin akkana jeetana dhiisi fassaariif jalqabaa saniitii turra bareedduudha jedhee Ibnu Kasiir san caalchise jechuudha. Ayyee homaa yoo hallimaan hin barsiisan jarri malaayikotaa sun min ahadin nam tokkollee hattaa yaquulaan kajaanitti innamaa naanu fitinatun nuti wanni dhufneef isinii dubbii dabaasuudhaafi ambiyummaadhaafi nabiyyummaadhaafi falaatiitu uummatarra wal fakkaate jechuudha. Kun amma ergummaa himata warrummaan silaa taa'ee fala godhu kun annabiyyiidha jechuu himannaan gabbuu ati beena uummata adda baasaa ja'ameeni jechuudha. Falaa takfuur falan godhin fayyataallamuuna ni baratan minumaa isaan lamaan irraa maa yufarriquuna bihi waan isaan addaan baasan baratayya. Beynal mar'i jidduu gurbaatii fi wazawjii jechuun haadha manasaa jechuudha. Waan jaarsaa fi jaartiidhaan abbaa manaatii fi haadha manaatii waan adda baasan baratan falaqa isaa kana isaanirraa baratanii jechuudha. Taniifuu edaa nama lama ka wajji jiru adda baasuun nama lama ka duraan wal jaalatu adda baasuunis falarraa takka jechuudha. Nama waliif jiruu nama fakkeenyaaf fuutee haasawa nama waliif garagalchuuf fuutee uummata jidduu darbitee uummata waliif garagalchuun gosa falaarraa takka jechuudha. Ka jalqaba dhufee addunyaa irratti namni barate sani jechuun maga. Wamaa bi amma asirratti wani nuyi aannu kun walumaa galattuu siiriin wauma jiraatii jechuudha. Abaduu immoo siiriin mataa siitiin uumaa naman gootu hayyama rabbiitiin malee jechuudha. Wamaa bidaarrii nabi fala kanaan uumaa godhuun dandayan min ahadin nam tokkollee uumaa godhuun dandayan illaa biidinillaahiin hayyama rabbiitiin malee dandeettuma rabbiitiin yoo rabbiin si fedheetuma akkasitti waati goote malee jechuudha. Akkuma ija namaati ijjinis wooma jiraata namni tokko ijaan nama laalee nama tokkorra miidhaan ga'u wooma jiraati sunis biizinillaahi fedhii rabbiitiin jechuudha. Eenyunnaati ashaddu minar rasaasiyyan ijji namaa inumaa rasaasa raamtuudha jechuudha. Lookaan shay'un sabaqal qadara la sabaqatul aynu kuma jaamusan odoo wani takkallee qadara rabbii dura dabartu jiraatte ijaatiitu dura dabraa jechuudha. Saniifuu innal ayna jechuun ijji namaa jechuudha. Tudkhilul jamalal qidra wa tudkhilur rajulal qabra jechuudha. Gaala okkotee nayxeeti akkasuma maatii gurbaa qabrii nayxi jechuudha. Yoonii fi hayyamni rabbii bira jiraate fallinis akkasuma maatii ergama rabbiitu godhamee ture jechuudha. Ergama rabbiitti godhamee gurbaan Labiid ibnul Aasam jedhamu tokko ka'ee falatti godhe jechuudha ergamaadhaatti. Yahudaadha inni fallitti godhamnaan ergamaan afanfaa jedhee waan godhu wallaale jechuudha. Wooma silaa hojjete faa hin hojjannetti fakkaata. Salaatuma salaatee fixatee dhufe faa akkuma waan hin salaatiniitti fakkaata jechuudha. Bootaan jiru tunfaan itti garagalti akkanatti wanni tun itti turte. Tawbaa kanatti isaa ciisu Jibriilii fi Meekaa'il dhufanii tokko mataa gararraa taa'ee tokko miila jala taa'ee gurbaan kun maal ta'e jedhanii wal gaafatan. Innahu maxbuubun jechuun falaa itti godhame waman xabba'u eenyu katti godhe Labiid ibnul Aasam jeeni. Namticha santu itti godhe eeysatti himitti wamishaaxatin janga. Wanni keessatti itti godhan wajaffi xalaatiin waan akkanaa rifeensa citaa gartee mataa rifeensa kaa dubartootaa qaccitee fi akkasuma maatis qolola adda addaatti itti godhanii
bakka meeqa hidhan bakka 11 jechuudha. Haadatanis ta'ee rifeensaas bakka 11 hidheen namtichi eela yookiinis biirii keessa geessee awwaala jechuudha. Amma sanitti ergamaan dhagaye wamaa dawaa maali duuba dawaan isa kanaa qorichisaa jennaan qul a'uudhu birabbil naasi qul a'uudhu birabbil falaq qara'u jan. Ergamaan akkasitti qul a'uudhu birabbin naasi qara'ee qul a'uudhu birabbil falaq hoggaa qara'ee fitu ayata 11 isiitu walumattu. Jari lamaan hoggaa walitti deebifne saniifuu falli isatti hidhame suni 11 akkasitti irraa hiikkatee dhume fakkaana kan namaa nashita mini qaaliin akkuma gaala sakaalli keessaa bahee ta'e jechuun magaa ergamaan. Falli kun waan akkana dhiibbaa akkanaa sana tarabbii keessa kaa'isan qabaa yommuu rabbiin uumaa gootu jee waa takkallee sin gootu hin sodaatini. Namni kanatti wal miidhuunis ni jirti jechuuf deema jechuudha. Amma duubaree jarri Yahudotaatis jarri gartee kaafirtootaa warri dur sun wanni isaan ummataan gadi qaban jechuudha. Karaan badaan isaan deeman karaan fokkataan karaa baay'ee jira. Kan isaan ummataan afan faajeessan karaa kanaa kana fa'aa jira jechuudha. Kana jala deeman kitaaba dhugaasan dhiisanii jechuun magaa. Odoo beekumsa qabaniitu beekumsa san falli kun haraan jechuu odoo beekanuu kana hojjetanii jeen magaa rabbiin. Maal jee garagalee wayata'allamuuna jechuun ni baratan ma yadurruhum jechuun wauma isaan rakkisu baratan jechuudha. Isummaan tunuu fala barachuun dararaa yookiinis rakkina imaana keetirra fiddi jechuudha. Walaa yanfa'uhum waan isaanii bu'aan qabne baratan. Walaqad alimuu dhuguma saniin beekanii jiran isaan laman ijtaraa'u nama fala kana hojjete laman ijtaraa'u nama siirii godhe maalahu isaaf hin taane fil aakhirati jechuun aakhiraa keessatti min khalaaq jechuuni. Carraan bareedaan isaaf hin taane ni beekan. Min khalaaq jechuun min nasiibin qoonni gaariin isaaf hin taane ni beekan. Kaniifuu warri fala godhu kun odootuma falli kun waan namiidhu jechuu beeku akhiraasaa san jibbeetuma addunyaa filatee godhaa namni fala godhu jechuudha. Fala yoo barannu duuba fala barachuun akkuma godhuun haraamii sanitti immoo barachuun dhiibbaa biraa qabdi jechuudha. Namtichi fala barate wooma biraati kufrumat seenaa jira jechuudha. Irraa deebuu qaba jechuun magaa. Asirratti immoo namoonni gariin shawwadamanii maal jedhan fallinis barumsarraa tokko wooma taateefuu barachuu. maal je rabbiin hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamuna je jan kana duba ayata qur'ana fuudhanii tanarratti ragaa godhatan miti kuni barumsa nama miidhusani malee kana ma bu'aa qabu miti jechuudha. Duba fala godhuun haraami dhuga barachuunis haraami jennega isa godhame san hiikuun akkami dhiiroo hiikuunumaan qabdu bareedduudha. Kuni marakee nama tokkorra dhufe nama tokkorra oofuu jaamtii jechuudha. Akkuma ergamaan qul a'uuzu birabbin naasii fi qul a'uuzu birabbil falaq fi raayii kesan akkasuma hiikuun ni jirti jechuudha. Isa sanuu bakka jiru deemanii baasuun akkami dhiiroo baasuun ni jirti moo hin jirtu jechuurrattis wal dhabaa jira jechuudha. Ergamaan alayhi salaatu wassalaam bakka san dhaqee hin baafne eela sayyoo biirii san laalee bishaan bakka sanii hundi dhiiga deebi'e. Akkasuma maatis timirri naannoo sanitti argamummaatis baalli isaa ka bakka biraatti wajjin wal dhabe jechuudha. Mataa jawwee fakkaate jaan baallummaan isaatu hammeenya yookiinis jabeenya fala isatti godhamee sanirraa jechuudha. Ilmi namaa waan akkanaa hojjechaa ture. Amma inuu odoo deemuu maal godhaa dhufe duubaree meeshaalee addunyaa sana balleessitu kunoo uummate jechuudha ilmi namaa odoo deemu. Dhuundhumsadeen wanni isiin hin hojjanne hin jirtu ilmi namaa addunyaan guutuun sun dhuunfata isaa jalatti ooltee jirti bi'iznillaahi. Hayyama rabbiitiin akkana taate abaduu rabbii isaan jalatti oolchisan irraanfataa jira jechuun ilmi namaa. Walaqad alimuu dhugaa beekan laman ishtaraa'u jechuun nama fala kana hojjate laman fa'alahu jechuuf deema laman ishtaraa'u nama fala kana hojjate yookiin barate maalawoo isaaf hin taane fil aakhirati jechuun aakhiraadatti isaaf hin taane min khalaaq jechuun carraan bareedaan jechuudha. Falarraa mee tokko maatiisi وإن من البيان لسحرا جيجان إرجمان دبي أدان نما باسني هميتما يمتخان خيطة لوجيك بريدا في دون ما تمان سيداتو سحري دا جيجان جيشو كندوبة جيشتغاري مو إرجمان فارسو جيرا مو عرب سو جيرا وري غرين مو فارسو جيرا جان غرين مو عرب سو جيرا جان عرب سو سنيتي ترفقاتا جين منو كثير مالي الجنان سحري هنكا تهيت جيشو منام تيشوكن خراب وقتا يو تهيت نمو فقيتي نمو فرشي تهيشو dubbumay mutana khayta mi eeyse tokkaratti godee soogidda khayta buusee hoggaasitti hime dubbii karaa maleetii sitti fakkeeysaa jechuun magaa warri kasii sunis ni jira taniifuu isiin tun akka gaariitti fassaramuu dandeeyti hamtuudhattis fassaramuu dandaya namni tokko himichuma himu kana bareechee karaa shari'aa yoo namatti hime fasalal khixaabii
akkuma nabiyyi Allah Daawudiif rabbiin kenne san yoo kasaate bareedaadha yoommoo karaa jallinaatiin kagoru ta'e meeshaa hamtuu san tahaa jechuma yeroo san saniifuu tokko qofaan hin fassaruu akka lachuuttu fassaruu dandeenya wala biisa jechuun waan maate maasharuu biyyaan fusa'um wanni isaan lubbuu isaaniitti wareegan sun jechuudha maasharuu biyyi wanni itti gurguran biyyi jechuun isatti anfusa'um lubbuu isaanii isanitti gurguran suyya falli isaan akkasitti irra wareegaman sun waan maate lookanuu yaalamuuna wayosoo beekanii waa hammaate nin beekne malee dhugaa falli kaamaa ta'e ni beekan wanni kun beekumsi isaanii sun fagoo miti hanqa akhiraatti ilaaluu hin danda'an jechuudha akhiraa bareedduu san dhabuun isaan biratti humaatii miti addunyuma kan qabne sanaatu irra jiraateefi